Har'a kan inni irratti dubbadhu paawudarii daa'immanitti dibuun rakkoo fidaa. Yoo rakkoo fidaa ta'e immoo rakkoo akkamii fidaa? Akkasumas furmaanni isaa maali? Maal ta'uu qaba kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan ani maqaan kiyya Dookter Abarraa Ulaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaan jedha. Mi'a asumaan gara mata duree kootti seena. Yeroo dheeraaf jechuunis waggoota 100 oliif maatiin daa'immanii paawudarii daa'immanii qaama daa'imman isaanii naannoo daayipparii dibuun akka jiidhiin sirratuu fi allarjiin gogaa isaanii naannoo sanaa fayyaa qabeessa ta'uuf tajaajilamaa turan. Paawudarii fayyadamuudhaan naannoo qaama saalaa isaanii naannoo daayipparii itti dibamu sanatti firfirsuudhaan akka gogaan naannoo sanaa fayyaa ta'u fayyadamaa turan jechuudha. Paawudariin kunneen hedduun isaanii mineraala talk jedhamurraa kan qophaa'anii fi elementoota kanneen akka maagniziyeemii, silkanii, oksijiinii fi kan kana fakkaatan of keessaa qabaachuun jiidhina ofitti fudhachuunii fi akkasumas akka gogaan wal ribuun hin madoofne ittisu. Haa ta'u malee dhaabbanni fayyaa waa'ee fayyaa daa'immanii barsiisu kan biyya Ameerikaatti argamu, Ameerikaan Akaadaamii of Peediyaatiriks kan jedhamu, maatiin daa'immanii osoo daa'imman isaaniif paawudarii kana fayyadaman ta'e gaariidha jedha. Miidhaa qaba malee faayidaan isaa akkuma xiqqoon jiru miidhaan qaba waan ta'eef osoo maatiin hin fayyadaman ta'e jedhee gorsa. Akka hin fayyadamne gorsa jechuudha. Sababoonni ijoo paawudariin filannoo duraa akka hin taane taasisan keessaa tokko keemikaalli paawudarii keessa jiran mataa isaanii kanneen akka talki warra jenne jedhan jechuudha. Allarjii fiduu danda'u. Akkasumas yoo paawudariin baakteeriyaa, fangas yookaan vaayirasiin faalame madaa gogaa irratti infekshinii uumaa. Akkasumas yoo paawudariin kunneen irra deddeebiin bugugiidhaan qilleensaan gara ujummoo qilleensaa daa'immanii seene somba isaanii irratti miidhaa fiduu danda'a waan ta'eefidha. Yeroo paawudarii kana qaama saalaa isaaniitti naannoo sanatti goonu hin bugugaa'a. Daakuu waan ta'eef bugugiin sun immoo gara sombaa dhannaan gaarii miti. Somba daa'immanii miidha. Akkasumas keemikaalli paawudariin irraa qophaa'e sunillee allarjii itti fiduu danda'a gogaa isaaniitti. Akkasumas paawudariin kunneen yoo baakteeriyaa, fangasii yookaan vaayirasiin faalaman gogaan xixinnoo ishee madoofnaan infekshinii irratti uuma. Dabalataan qorannoon mirkanaa'uu baatus keemikaalli asbestoos jedhamu yoo paawudarii keessa jiraate daa'imman carraa kaansariin qabamuu isaanii ni dabala jedha. Egaa gogaan daa'immanii kan naannoo daayippariin itti hidhamu sun fincaaniif bobbaadhaan akka hin madoofneef kan gochuu qabnu paawudarii kanneen fayyadamuu tokko dafanii daayipparii jijjiiru. Dafanii yeroo jijjiiran fincaan naannoo sana hin turu, yeroo kana immoo gogaan isaanii fayyaa ta'a. Akkasumas hanga danda'ame daayipparii malee tursiisu. Daayippar firii taayim isa jedhamu. Guyyaa daayipparii malee oolchuu. Akkasumas gosa paawudarii kanneen qabiyyee talkam jedhamurraa hin oomishamne fayyadamu. Qabiyyee isaa dubbisnee talkam kan jedhamurraa kan hin oomishamne ta'uusaa ilaaluu. Akkasumas dirqama paawudarii yoo fayyadamne ta'e paawudarii sana hir'isnee dibata zayitarraa qophaa'an kanneen akka vaaziliinii fa'aa dibuu. Akkasumas kiremoota kanneen akka ziink oksaayidii fa'aa dibuu. Kana malees paawudarii kanneen yoo fayyadamne ta'e bakka daa'imman hin geenye yookaan hin qabne fageessinee kaa'uu. Akkasumas yeroo itti goonu akka inni bugugaa'ee qilleensaan gara somba daa'imaa hin dhaqne gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Turtii gaarii.